Tokko hin danda'amu yookiin immoo jecha impossible jedhu. Bara asaanaa kana keessatti qabsoo Oromoo sana dhiibne falmanne kun hin danda'amu kanaafuu duuba deebinee harkaan dadhabne amma booda miilaan haa yaalluun dhufaa jirti. Dura waan hin danda'amne rabbuun uumu. Lama ba'aatirra jiru hin danda'u jettee jala taa'uun nama na gabroomsee osoo hin ta'in ifii of gabroomsite jechuudha. Kanaaf ni dandeenya. Ka dandeenyu immoo yoo akka nama tokkootti jabaanne dura ni dandeenya jennee yoo itti deemne jechuudha. Waggaa 40-50 dura warri dura turan dukkanatti jaba baasaa turan. Yeroo tokko tokko akka barsiisaa pallootitti akka baaroo tumsaa faa ta'eetiin yaaduu barbaada. Yeroo Oromoo ta'uu nuu hin jirretti yeroo miidiyaan takkittiin hin jirretti yeroo Oromoo rakaan wal ga'uu hin dandeenyetti jaarraan bakka takkatti maal jaarraa abbaa gadaa waraana erge qawwee takka nam sadiittidhe ayyeetti kenna ijoolletti Oromoon ajjeesina jedhaqanii uummataan hoggaa Oromoo jedhaniin boonumoo nuti Oromoo miti jechaanii ture jechuu namni bakka sanirraa kaaneet bakka kana jirra jechuudha. Yoo jarri sun bara dukkanaa san keessatti bakka risoortiin isaan qaban xiqqaa ta'e san keessatti bara namni keenya waliin beeyne ifin beeyne san keessatti ni dandahama jedhanii ofitti amanan taate dargaggeessi qaamni isaa waraabessa lama bulchu kun hin danda'uun akkamitti kun waan hin taane jechuudha. Wanni lammataa irraa dhaasuu qabnu faallaa hin danda'amuuti. Faallaan hin danda'amu laaftuudha. Osoo laaffatte wal geenyee alaan oolu. Osoo laaffatte arabni nama keenya akka re'eetti hin gurraatu. Osoo laaffatte wayyaaleen firiishanii nuyi xaafii kuntaala tokkoo biyyaan hin baaftu. Laaftuu miti. Habashaan laaftutti nu cabsine. Abboonni keenya hanga dhumaatti falmaniif. Calanqoo irratti, aanolee irratti, adulee irratti, bullallee irratti hanga dhumaatti falmaniif caalamanii mo'aman qawweedhaan caalamanii. Laaftuu miti jechuudha. Wayyaaleen laaftuu miti hin qabanne. Falmattee nama 45 itti dhabdee nafxanyaa amaaraa cabsitee nus bukkeen irraa kaaftee nu bulchaa jirti. Laaftuu miti. Laaftuu miti. Laaftuu miti jechuudha. Laaftuu miti. Waan hin danda'amnellee miti laaftullee miti. Maal isiin? Waa lama dhiisuu qabna. Sirna abbaa irree ormaa jechuun nama alagaa lagagamaa dhufee waa si jalaa fuudhe yookiin immoo si miidhe. Abbaan keetis adeerri keessi obboleessi keetis si wajjin ka'eet reebee ari'ee yoo barbaachisaa ta'e ajjeesee haaloo sii ba'a. Tokko ta'e jechuun maatiin kee. Orma kaasu. Sirna abbaa irree ormaa akkasiin irratti qabsaa'aa ture. Sirna abbaa irree mataa keetii jechuun immoo nama jallaa obboleessa kee jallaa jechuudha. Obboleessi kee jallaa yoo si falate yookiin immoo hatee yoo si miidhe si araarsuudhaaf waan isaame si deebisuudhaaf maatiin si bira dhaabachuu danda'a. Caccabsee daaree akka godheen haaloo irraa baay'ee jette garuu maatiin kee bakka lamatti bakka haateetiif abbeetu waliin taa'an. This is fundamental. Laafuutti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha. Akka kalee deemnen karaa kalee deemne jennaan we will go to a very dangerous path. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo rakkoo keessa galcha. Maatii keessan beektan maatii keessan namni lama wal lollaan haga fedhe tokko jallataa tokko qajeelaa haa ta'u maatii addaan baqeessa. Oromiyaa keessatti maatiin Oromoo adda baqaqee jira amma. Oromoon keessattuu baay'ee bifa nama gaddisiisuun sheexana fodha godhaa jiru hin beeynu keessattuu Wallagga keessatti, Shawaa Lixaa keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti, Gujii lamaan keessatti nama jajjabaa qofatu ajjeefama. Jaarsa jabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa kan nama walitti fiduu danda'u. San qofaa miti. Walajjeechaan ta siyaasaa bira dabartee kan dhuunfaa ta'aa jirta. Personalized violence is coming.
humni lachuu akkuma kaleessee Oromoo fi dhaabaddaa jira. Warra biltiginaa akka fagoo laaltan kanaaf yoo itti ta'ii laaltan warra siyaasaa osoo hin ta'in keessattuu warra qawwee harkaa qabu warra kaan laaltani. Oromoon aangootti dhufeera. Pay attention to this. Oromoon aangootti dhufeera. Dhiiga meeqan aangootti dhufne. Haa toltu haa baddu. Amma gadhiifnan ormatu gara biraatii dhufee qabataa kanatti hin deebinu kanaaf lolaa jirraa siin jaa. Obboleessa isaatiin lola beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru immoo qabsoon Oromoo butamteerti. Opidiyoon alagaatti galtee nama keenya miidhaa jirti. Cabsuu qabnaa hidhee lola. Lama ta'ee wal cabsaa jira. Kuni wal mo'achuudhaaf baay'ee ulfaata. And I don't believe it's a winning strategy. Warri mootummaas yoo dhuguma hundallee ta'uu baatu yoo dhuguma Oromoo ajjeesuudhaan ilmaan Oromootiin wal loluudhaan ilmaan Oromootiin wal rukutuudhaan amma yeroo tokko waan hogganni Oromiyaa bulchu tokko hoggaa gadi ba'ee shanii ammanaa damassasne jedhu nama dhaga'ama. Maaliif obboleessa isaati kan inni fixe baay'ee barsaa gara kaanitti sugaa. Namummaa qofaa miti obbolummaa qofaa miti kan isin jechaa jiru maatuma isaa adda baqaqsaa jira. The Ethiopian state has found a new way ammas akkaataa itti perpetuationii Oromoo irratti gootu kan ittiin fufaa jirti jechuudha. Kanaaf marii bal'aa gaafata. Chaalenjiin amma Oromoon isa mudataa jiru ta'amma duraa irra jabdu. Maaliifi ta'amma duraa ta'alaat turte. Ta'amma duraa ta'alagaat turte. Ta'amma duraa ta'ormaat turte. Amma ta mana keessatti. Rakkoo mana keessaa immoo mana keessatti fixatan. Kanaaf ho'iwaataa turre. Rakkoon mana keessaa tuni mana osoo isin hin diine. Isin akeekkachiisuun barbaada isin kadhachuun barbaada. Mana kana osoo hin diine mana waggaa 50 kan utubaa bakka tokko dagalee bakka tokko lafee teenya dhiiga teenya wali qabnee haga tokko jaarree yeroo kabaan nu hafu kanatti ilmaan mana keessa wal loluu eegalte kana osoo manni kun hin diigamne fala itti barbaaduu baannaan rakkoo guddaatu uumama. Bilisummaan barbaannu biyya teenya irratti abbaa biyyaa ta'u qabeenya keenya irratti amma barra Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hiraaree irra ga'urra